لكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إجنو قوت خراب دما خراسا كفن تلا ميخا رب فارسنا ميكا رب فارسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا تي في إسلاما وبليين كين خباهري في براجرتن هندي خيسنو أكم جرتن نجا فيادا بقربين تربان نانيسي قويا جمتا والنو أغرسيسي إسنين جنة درارتي تون سغنتا تيسن تن تربانتي قويا جمتا ساعتنا إسنيدي هاتو سغنتا والدرقمي برنوت إسلاماتي. سغنتا والدرقمي برنوت إسلاما تربانتي قويا توكو guyyaa jimmataa sa'aata narraa qabuudhaan sa'aatakka hanga sa'aatakkaa fi cinatti tan isinii dabritu. Sagantaan tun kan isinii dabritu TV Islaamaa, Feesbuuka isaatii fi akkasuma yuutuubitti namni sagantaa tana gaggeessuun isinii wajjin turuu an ibsaa dhugaati. Sagantaa tana itti dhihaadhaa qooda irraa fudhadhaa. Baarakallahu fiikum. Obboleeyyan kiyya, obboleeyyan Islaamaa, akkuma torbaannan lameen dabarsine keessatti wal duraa duubaan gaafiilee siiraa takkaanuu seenaa barnoota rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallamitti rarraatu wal gaafachaa turre. Arrallee akkuma torbaannan dabranii sa'aa teenya eeggannee gaafiilee isin gaafatamtanii deebisaa irratti kannuuf qophooytan isiniif qopheessine istiidiyootti argamnee jirra. Obboleeyyan keenya warreen suduudaan seentanii nu daawwachaa jirtan sagantaa tana obboleeyyan keessan gaariin, obboleeyyan keessan ka islaamaa akka itti dhihaatanii barumsa guddaa irraa arkatan godhuudhaaf sagantaa tana hanga dandeessanitti walii raabsuu hin dagatina. Akkasuma hanga sagantaa tana namni bilbilee faraqaa qabatu isinilleen akkuma wal afeeraa turtan ammallee obboleeyyan keessan ka islaamaa ka dhiiraa dhalaa ka barnoonni islaamaa isaa yaachisu sagantaa tanarratti qooda fudhatee hirmaatee waa irraa barachuu barbaadu hundaahuu sagantaa tanatti afeeraa isiniin jenna. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. وبلين كيا أكما درا والبرسيسني قويا أرى غافيلي قبيفني ديهاني حالي سغنتان تن اتندمتو خنوما أمان درا فكاتا جچو نمني توكو يرو إيمو رب البلي أمالي صاحبني إسا خبيرا أكا إيمو لكويس لما رب البلو إيغا غوني بودا إسان لمانو غافي والفكاتا غافني بودرا abbaa gaafii saniif deebisaa sirrii arkatee fi abbaa gaafii fi deebisaa tana injifate walii himnee kan akkasitti gaafii fi deebisaa tana irratti illee yaada kannaa deemnu tahaa jechuudha. Obboleeyyan keenya torbaannan dabran keessa namni hedduun bilbiluu fadhaa bilbilin seenuuf sababaan isin ittiin bilbila qunnamuu dadhabdan namni hundinuu iimoo TV Islaamaa tan harka kiyya kana bira mul'atu lakkooysa gara gubbaa jiru qofa namni seef godhatee qabaa jechuudha. Akka isin hin rakkinne akka isin yeroo TV Islaamaatitti sagantaa tanarratti hirmaachuuf bilbiltan maallaqa hin baasneef iimoon biraa lakkooysi lammaffaa TV Islaamaa tokkoffaa fi TV Islaamaa lammaffaa iimoo jawuun isinii qophaawee isinii dhihaatee jira jechuudha. Torbaan dabree namni hedduun wanni bilbilee dhabeef iimoo duraa qofarratti bilbiluu turan. Iimoon duraa namni amma itti bilbila amma irratti seentii jechuudha. Namni irra hedduun akka iimoo lammaffaa seevin godhatiniitu nutti mul'atee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya, obboleeyyan Islaamaa warreen sagantaa gaafii fi deebisaa tanarratti hirmaatanii qooda irraa fudhachuu barbaaddan lakkooysa harka kiyya kana biratti mul'atu irratti bilbiltanii akkasuma lakkooysa kana jalqaba moobaayila keessan keessatti bilbila keessan keessatti seef godhatanii akka teeysan maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Haalli sagantaan tun itti deemtu akkuma amma isinii himee dabarse kanaa jechuudha. Durarratti wanni isin godhuu qabdan lakkooysa lamaan iskiriina irratti mul'atu. Namni hedduun osoo laayivii inni daawwachaa jiru irratti
maxxanfamee fi jiru irra hedduun nama lakkoofsa kamirra dawwillaa lakkoofsa kamirra dawwillaa jehee koomentii irratti gaafataa jechuudha. Lakkoofsa isin irratti dawwiltan iskiriina irra jira nama gaafachuun feesisu yoo ka isin gaafatan taate immoo teeknishaanni TV Islaamaa lakkoofsa TV kanarratti bilbiltanii ittiin gaaffii deebisaa tanarratti hirmaattan isiniif barreessa koomentii irratti illee akkasitti akka irraa mul'atu godhe isinii mul'isuu ni danda'a jechuudha. Tanaaf isin wanni isinirraa eegamu lakkoofsa jalqabaatii fi lakkoofsa lammaffaa kanaas seef godhadha. Lakkoofsi isin torbaan dabree fi torbaan itti aanu bilbilaa turtan lakkoofsa jalqabaa qofaa jechuudha. TV'n Islaamaa isinii laaffisuu fi lakkoofsa iimoo lamaan kanaahuu banne. Tanaaf obboleeyyan kiyya obboleeyyan Islaamaa lakkoofsa lamaan kana harka kiyya kana biratti mul'atu kana seef godhadhaa akka isinitti godhatan isinii beeka. Yoo barbaadan lakkoofsa duraanii lakkoofsa takka TV Islaamaa number 1 lakkoofsa amma seef godhatan jala jiru kana immoo TV Islaamaa number 2 jaati iimoo teessan irratti barreeffadha. Yoo tokko dhabdan tokkoon hin dhabdan yoo lamaanuu biizii ta'e namaatu sararra jira jechuudha. Ammas namni ija guduunfatee bilbiluu qofa osoo hin taane yeroo bilbiltanii isin didu if booda deebi'aa yoo namni bilbila tokko harkaa qabaatu jiraate laayivii keessa namaatu sararra gaafii gaafatamu jira moo gaafatamutti hin jirre hubadhaa. Gaaffii deebisaa isaanii yoo isaan irra jiraatan san waliin dhageeffadhaa barumsa irraa fudhadhaa. Gaafa isaan xumurarra ga'anii gaaffii deebisaa isaaniitiif deebisaa isaan kannan himnee tan sirriitii fi tan khalaxaatii adda baasne booda Facebook keessaa baatanii warreen hirmaachuu barbaadan gara iimoo deemuudhaan gaaffii deebisaa tanarratti hirmaachuu ni dandeessan. Baarakallahu fiikum. Obboleeyyan kiyya akkasiin qooda waliin irraa haa fudhannuu isiniin jechuu barbaanna. Torbaanan lameen dabre keessatti gaafa sagantaa tana jalqabarraa eegallu irraa kaasnee barbaachisummaa barnoonni Islaamaa ummata muslimaatiif qabu barbaachisummaa barnoota Islaamaa Rabbiin Quraana keessatti akkaataa inni itti irraa dubbate akkasuma barbaachisummaa barnoota Islaamaatirraa waan Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keessatti dubbate irra walii baanee turre jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya barnoonni diin Islaamaa akkaan barbaachisaa ta'uu Qur'aanaa fi hadiisarraa torbaan dabree walii dhaamne. Akkasuma ammallee mata duree tana qabannee wanni isinitti dachaaneef ilmi namaa gaafii fi deebisaa tanarraa waa barataa jechuudha. Wanni siiraa rasuulaa filanneef immoo Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama akkaan nuti jaalannu nama Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hidaayaa qaceellummina keenyaaf erge kan sababa diin kana nuun gahuutiin cinqii hedduu mudate nama jaalannu maqaa isaatu sirritti hin beeyne nama jaalannu fira isaan beeyne nama jaalannu ahlii isaan beeyne jechuu Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Namni islaama ta'e hundi seenaa Rasuula Rabbii barachuun akka daran Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam jaalatu isa godhaa jechuu. Amantii Islaamaa tana eenyuun nu fidee yoo jaamte ergamaa tokko malee maqaa isaa nasaba isaa haala guddinaa fi jireenya isaatirraa ilmi namaa hedduun beeku. Irra hedduun immoo kanuma maquma Rasuulaa kana sallallahu alaihi wasallam diinirraa fagaachuun addunyaan mashghuula nama godhuun waan adda addaatiin qababuun maqaa Rasuulaatirlee warri dagatan hisaaban qaban. Tana sababa godhachuudhaan ilmi namaa kun nama akkaan jaalatu nama Rabbiin akkaan jaalatu irra caalaa waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa tanarratti uummatee ilma namaa keessaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiruu fi jireenyi isaa maal fakkaata Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam eessatti dhalatee eessatti guddate Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam jireenya isaa qadaa'imummaa akkamitti dabarse haalli guddina isaa maal fakkaata yataamummaan guddachuun isaa maal fakkaata yataamummaan guddachuun isaa diin Islaamaa kanarratti dhiibbaa isarra fidde ni qabdi moo hin qabdu waan torbaanan dabree waliin laalaa turree jechuudha. Torbaan dabree yoo akka mata dureetitti kaasne gaafiileen irraa namni gaafatamaa ture gaafii eega Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam umrii 10 dabran boodaa jechuudha. Ergamaan keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega umriin isaanii 10 bira dabartee maal dalage gara kam saafaran safara isaanii kana keessa eenyu wajjin saafaran maal godhuuf saafaran
eenyu qunnaman maaltu uumamee waan jetturraa torbaan dabree bal'inaan haasoyne. Gaafiin jalqabarraa gaafatamaan duraa gaafatame yeroo jalqabaatiif rasuulli gara kam imalan daa'imummaa isaaniitiin jenne. Namni gariin rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akaakoo isaatii fi haadha isaa wajjin gaafa haati isaa akhiramtu san dura qabrii abbaa isaa laaluuf gara Madiinaa jenne. Gaafni san immoo rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa amata jahaatii jechu. Eegas booda masaafaa takkaanuu fageenya dheeraa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam makka irraa fagaachuun zamana rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam makka irraa kaanii gara ardii shaam qaceelan ture jechu. Ardii shaam rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jalqaba irratti adeera isaa wajjiini imalan. Adeera isaatii fi akkasuma warroota Qurayshii kanneen biizinasa takkaanuu warreen naggada adda addaatiif gara shaamirraa meeshaa fidachuu fi meeshaalee adda addaa achitti gurguruuf imalan waliini rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa amata 12 imalee ture jenne. Imala san keeysatti bakka Busraa ja'amtu yeroo gahan Arraahibu Bahiiraa namni ja'amu qeesiin maqaan isaa Bahiiraa ja'amtu beekan amantii ahlal kitaab tokko ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam mucjizaa rabbiin isarratti uume adda addaa gizee arku adeera isaa yaamuudhaan adeera isaa nama kana ammaan daddaffitti bakka inni jiru tanaa fuudhii fageessi bakka irraa fiddetti deebisi jechuun isaa waliin laallee turre. Sababni qeesichi takkaanuu beekan amantii warra ahlal kitaab Yahudaa fi Nasaaraa kun rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam daa'imummaa isaatitti akka gara makkaatitti deebifamu adeera isaa gaafateef mucjizaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba tawraatii fi injil keeysatti dura dubbate namni kun waan beekuufii jechu. Namni kun beekaa amantii warra nu duraa waan taateef jecha maalummaa ergamaa rabbii takkaanuu ergamaan rabbii kadhumaa akka ergamuu taahu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tawraatii fi injil keeysatti duraanuu dabarsee jira jechu. Warreen culamaa'iin Yahudaatii fi Nasaaraa warreen kitaaba isaaniititti dhihaatan seenaa rasuulaa osoon taane ergamaan dhumaa akka biyya Arabaa tana keessaa ergamuu deemu kitaaba rabbiin isaanitti ergarraa dubbisanii turanii jechu. Akka hadiisa imaamu Albaaniin sahiha godhe keessatti gabaafamee jiru kitaaba Rahiiq al-Maktuum seenaa rasuula rabbii dubbaturraa qeesichi kun beekaan amantii Yahudaatii fi Nasaaraa yeroo rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaan bira gahu wanni inni irraa arke mukaa fi dhagaalee sujudduu arkee jetti riwaayaan hadiisa sanirra barreeffamte. Sababa kanarraa ka'uudhaan namtichi kun ambiyaa rabbiin of biraa fuula dura ergachuu deemu tahuu isaa waan hubateef jecha yoo asiin gaddeemee ardii shaam biyya Suuriyaa tana keessaa kaseenu taate namni kun miidhaatu irra gayaa. Tanaafuu ummanni Yahudaa ka as jiru kun kitaaba keessatti waan beekaniif jecha ergamaan dhumaa kun akkamitti ummata Yahudaatirraa tahuu dhabaan isaan aarsitee gurbaa mucaa amata 12 kanarra rakkoo fidan nama fuuldura ambiyaa rabbii taa'u kanarra rakkoo fidanii tanaafuu osoo rakkoon gama isaanii ittiin dhufne adeera isaatiin fuudhii bakka irraa fidde makkatti deebisii jehee dhaamsa dhaamuu fi waliin laallee turre. Obboleeyyan kiyya haalli guddina rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tana fakkaate. Yeroo jalqabaa rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ardii shaamitti baqatu san namni inni wajjin biyya san dhaqee adeera isaa Abii Xaalibii wajjin dhaqee jechu. Achitti raahibu Bahiiraa qeesii amantii Yahudaatii fi amantii Nasaaraatti qunnamanii sababaa ergaa qeesii saniitiin adeerri isaa nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka gara makkaatitti deebi'uu taasisee jechu. Obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa achi booda immoo marsaa lammaffaatiif rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam imala inni gara shaam imalee waliin laallee turre jechu. Imala rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gara shaam imale kana keessa imala rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gara shaam imalan san keeysatti eenyu wajjin deeme zamana san umriinsaa meeqa turte jennee wal gaafanne.
gaafa dura adeera isaatii wajjin makkarraa ka'ee gara madiinaatti imalu san rasuulli rabbii akka riwaayaan takka takka jettutti amata 9 hanga amata 12 jidduudha ture jaan. gaafa lammaffaa immoo yeroo biyya shaam san dhaqu umriinsaa amata 25 turte. namni inni wajjin dhaqe khaadima khadiijatu bintu khuwaylid meeysaraa nama ja'amu wajjiini ardii shaam dhaqe. sababaan imaltuu tanaa imaltuun lammaffaatii fi imaltuun jalqabaatiis sababaa naggada bitii fi gurgurtiitii jechu. rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa adeera isaa wajjin xiqqeenyatti shaam dhaqu sanis sababaa naggadaatiif adeera isaa wajjin deeme. amma immoo gaafa umriinsaa amata 25 guutu sababni rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam makkarraa ka'ee gara shaamitti imaluu dandeheef gaafa san gaafa umriinsaa amata 20 bira geessu khadiijaan rasuula rabbii kana amanamummaa isaa dhuga dubbachuu isaa jaalatamummaa hawaasa keessatti qabu naamusa isaa kabajaa isaa ulfina isaa laaluudhaan akka namni kun qabeenya isii keessa hojjetaa tahee isiif hojjettuu gootee if biratti ramaddee jechuudha. rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jalqabatti gaafa daa'imummaa isaa warra makkaatiif akka re'eetii isaa ture waliif himnee turree jechuudha. garuu eegas booda gaafa boodaa kana rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo umrii isaa amata 20 ol taatu naggada eegale. nagganni inni eegale kun hojjettuu khadiijaa haadha mana isaa ta fuulduraa wajjiini naggada eegalee waliin jenne obboleeyyan islaamaa. naggada san booda gaa rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam achi dhaqee waa hedduu bituudhaan waa hedduu gurguree eega rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam naggada khadiijaa keessatti hirmaachuu eegale. khadiijaan qabeenyi isiin dur qabdu caalatti dabalaa fi deeme. qabeenyi isii wal horaa tirfii hanganan ja'amne barakaa rasuulaatiin arkachuu turte jechu. wanni irraa walii dubbanne kana fakkaata jechu. obboleeyyan kiyya rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jireenyi isaa dhalootarraa hanga hojii eegalutti kana fakkaataa jechu. eeganaagaa ilmi namaa gaafa guddatee fuudhaa jira. gaafa guddatee gehe namni nyaatee dhugu ni fuudhaa fadhinnaa qaba haadha manaa isa barbaachisa. rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gehee fuudhe moo akkami fuudhe eenyu fuudhe ilmaan isaatii fi waan kana kanarraa gaafiin guyyaa arraa naannawa kana deemtii jechu. yoo rabbiin keenya nuun fadhe guyyaa arraa wanni nuti irraa wal mari'annu rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam umriin isaa 25 bira gizee dabartee maaltu uumame ni fuudhe moo akkam tahe naggada fuufe moo naggada dhiisee qotee bulaa tahe moo qotee bulaarraa najjaara eegalee mana faajaaruu eegale moo rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jireenyi isaa ka umrii 25 fi 30 jidduu jiru maal fakkaataa sagantaa gaafii fi deebisii guyyaa arraa tana keessatti bal'inaan laallaa jechuu obboleeyyan islaamaa. obboleeyyan sagantaa tana daawwachaa jirtan sagantaan tun sagantaa muhaadaraatii miti. ani wal yaadachiisuu fi hanga isin bilbiltanii sagantaa tanarratti hirmaattan qophii takka takka akka namni waa irraa baratuuf haasawa gaggabaabaa taasisuu ture jechuu. ana qofa irratti hin dhiisina qophiin qophii gaafii fi deebisaati. quba kiyya ka arkitan kana biratti bilbilaatu jira. bilbila kana seef godhachuudhaan bilbila sagantaa gaafii fi deebisaa tanarratti hirmaadhaa. seenaa rasuula keessanii baradhaa irraa qooda fudhadhaa gammadaa wal bashannansiisaa jechuu obboleeyyan kiyya. obboleeyyan islaamaa taariika rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam barachuun maaliif barbaachise? seenaa ergamaa caalamaa barachuun maaliif barbaachise? rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam jaalachuun isa beekuudhaan alatti ni taati hin taatu. rasuula rabbii beekanii itti dhihaatanii jaalatanii sunnaa isaa qabatanii jala butamuuf jala hordofuuf sunnaa isaa jala deemuuf karaa ifaa akka guyyaa kan inni dhiisee deeme karaa ifaa bareedaa kan inni dhiisee deeme kana jala hordofuun isa bartee waan inni barsiisee fi waan inni godhaa ture beekuutu isa jala deemutti nama geessaa jechuudha.
namni rasuula rabbii osoo maqaan beeyne akkanumaaniin kee jaaladha jedhu san waa jaalalan taatu nama jaalatan tokko beekaniiti sirritti hubatanii jaalatanii jechuudha. kanaaf obboleeyyan islaamaa bilbilli duraa bu'ee jira dorgomtoota dubbisnaa. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبلين كينيا بقى نجيان قرى تي في إسلاما بالبلتاني نمني الرجرو والدرادو بامي مكاخي سنيفي بك إرابيل بلتان ناهما. مكان في مريم كثير ودرة. مريم هاجي خدير هيا نمني لما فا هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما شاء الله بليتي تيجي انت لما فا سجلتي الفودي بك مكاخيتي في بك رانوبيل بالتنوهم. هلو أستاذ ندو بسجرتني. مريم الرافت أديت إنجرا مكاخيتي في بك رابيل بالتناهم تقبليتي تيجي لما فا دبساجرة. هلو أنا موتنا ما تنتهي باند مكان غافة جد. سين غافة شو جرب بليتي تاني يسين ولد أجي سجلة سيني أجي سامي. نين دقيقة صارتو نانجا. صارتو سجلة تيجي هادو بليس أكا دينجد دا كنونغوني صارتو إسرا نو بالبلد. سعودي عربية رياض. سعودي عربية رياض. مريم تي إسرا بالبلد مقالة تمي. القسيم. القسيم. هي إسلامان والدرا دوبان دقيفة مريم ندقيسا إن شاء الله سندقة سارتونيس ندقيسي نندقة إن شاء الله هي إن شاء الله دررتي مريم غافي غافنا غافي إسلامان وغافي والفكاتاتي نسن غافة قاما قلبين دقيفة غاف مريم ديبستي خاتي سارتو اتفوفتا سغلي تيسن والكاسا غافي في ديبسا خنرتي هرمادا carraa gaariin isinii hawwaa gaafiin jalqabaa obboleettii teenya Maryam Haaji Khadiir Saawudi Arabiyaa magaalaa Alqasiimirraa haati warra tan rasuulaa isin jalqabaa maqaan si eenyu? خديجة. Khadiija eenyuti? خديجة بنت خديجة بنت كويلد. أيه إيسي لما تبراتي تجلقب رسول ربي صلى الله عليه وسلم فولا إيسي تنا. إيه خديجة بنت كويلد. أوكي هي سري في سري أكتو بات بودا وليهمنا صارتو قافي والفكاتة في ديبسان آخن. خديجة بنت كويلد. خديجة أين جته؟ بنت كويس موسدة. هاي خديجة ما سجلتي ألفودي صارتو سجلتين لقيم تو كجلوتي داوتوني خديجة بنت كويس. هاي سجلتي ألفودو في بليس هنقدن ديسي موبايلتي بالبلا خي سجلي إساء اتدادو أكا نمني هرماتشا جرو غافي في دي بساتنا لقيوف بارك الله فيكم وري بالبلتان سجلين تيسن أكا سرتي نو لقيمتو مكشور قد إن شاء الله غافي لما فاتي تدبرا غافي توقفا إسلامانو مقاهم تاني جرتني سري في سري تهو لبسا بودر ولله الله غافي لما فا يرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم هذا من إساء تنجل كبا تنفودو عمرين إساميك وقت يدمشن الله أعلم إن شاء الله رسولك إن وقت يدمشن نقو هذا من أساني ولا فودن دي بسات أماتي مريم إيه دي دمشن صارتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو هذا إساء هذا من إساء تنجل كبا فودو عمرين إساميك عمر الرسول دمشن عليه الصلاة والسلام دي دمشن قفا اوكي هيا دي دمشن غافي صدفا اسلاماني فو غافين صدفا
yeroo haati mana isaa immoo umriin sii meeqa turte? haati manaa tan rasuula sallallahu alaihi wasallam tan jalqabaa yeroo rasuulli isii fuudhu umriin isii meeqa? waggaa 40. 40 jette? haati manaa rasuula awwalaa Khadiijaan waggaa 40 rasuulli yogguu isii fuudhan waggaa 25 sallallahu alaihi wasallam. Okay. Deebisaa dhumaati? Inshaallah. Obboleettii teenya saartuu gaafuma wal fakkaataaf deebisaa nu kan? Rasuulli 25 isiin waggaa 40. Isiin waggaa 40 turte jechuudha. هاي جزاكم الله خيرا قافي في ديبسا مرسا لما فاتن أبليتي تينيا مريم حاجي خدير سعود عربية مقالة القسيمي فيه أكسم أبليتي تينيا سارتو سعود عربية مقالة رياض درا هرمات شوران قافي ديبسان إسان جدوتي قجيفمتي أما فتمرمتي جرتي ديبسا لي إسان ديبسان لاليتي نما انجفتي وليهم ناجتشو gaafii deebisaa tanarratti gaafileen sadeen gaafatamtee waa'ee fuudhaa fi heeruma rasuulaatirraa waliin laaluu fi turte. Namni rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jalqaba fuudhe maqaan isii eenyu jaamuun gaafatamanii maqaan isii Maryam Haaji Khadiija bintu Khuwaylid jechuun deebiste. Obboleettiin teenya immoo saartuun Khadiija jechuun maqaa abbaa osoon himin deebistee turte. gaafii tanaaf deebisaan sirrii Khadiija binti Khuwaylid Khadiija binti or bintu Khuwaylid deebisaan guutuun sanii jechuu obboleettii teenya Maryam Haaji Khadiir gaafii tana guututti argattee obboleettii teenya saartu immoo deebisaa cinaa kanninaaf jechuu takka lammaffaa haafi takkaanuu nusa kanninaaf jechuu maqaa abbaa waan sirriitti nutti hin himiniif gaafiin lammaffaa isaan lamaaniif dhihaatte رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو خديجة فودن عمر إساء ميك أترتي غافي جتو ديبسا إساء لمانو آمت دي دمشان جتشور آني ديبسان إساء لماني تو سري غافين سدفع أمو رسول ربي صلى الله عليه وسلم جزي خديجة فودن خديجة عمر إساء أسي ميك أترتي جنة والغافنة تره umriin isii yeroo sanitti 40 turtee jechuudha. 40 turtee jechuudhaan isaan lamaanuu deebisanii isaan lamaanuu gaafii tanaaf deebisaa sirrii argatanii jiran gaafiilee sadeen gaafataman keessaa Maryam Haaji Khadiir gaafii sadeenuu argachuudhaan akkasuma obboleettii teenya saartuu Saawud Arabiyaa Riyaadirraa gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa lamaa fi cinaa argachuudhaan Maryam Haaji Khadiir marsaa duraa tanarratti injifattee jirti. isin lamaanuu hirmaannaa keessaniif hedduu galatooma. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله هرمانا خيسا أكنمان إتي هافوفو إسنين جتا وبلين خيا وبلين إسلاما قافي في ديبسان وليغلا تن برنوت إسلاما تن هنگا أما اتفوفو جورو تنفكات أما اللي إن شاء الله هالو مخانا اتفوفنا gaafii deebisaa kana itti fufuuf boqonnaa gabaabaa fudhanneeti deebina insha Allah obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaama hanga boqonnaa kanaas dhageeffachaatuma bilbila qophaawaa hanga boqonnaa nuti fudhannutti bilbila keessan qopheessine yeroo deebinu warra qophaa'ee jiru wajjin walitti deebina bilbila kana seef godhatanii lamaaninuu yaaluu hin dagatina boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إجنو قلت خراهم دما خراسا كبنت الله ميخا ربي فارسنا ميكا ربي فارسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلين إسلاما ديبيني والكنا منجر كافي ديبسان تينيا تنبرنوت إسلاما أمالي اتفوفتي دي هذا بارك الله فيكم نما بالبل الرقمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
maashaa Allah sagalee shamarraatii fi sagalee dhiiraatiin dhaga'u jira. Obboleettiin teenya shamarreen san maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilte? Maqaan kiyya Amiiraa magaalaa Jeezaan irraa Saudi Arabiyaa. Amiiraa Jiizaan. Obboleessa keenya kadhiiraa eessarraa maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilte? Abdulmalik Kadir jedhama Saudi Arabiyaa Makka. Maashaa Allah warra Makka. Abdulmalik Kadir. Amiiraan ta'e eenyuti abbaan kee? Hello Amiira. Obboleettii Amiiraan dubbisuu jira. Amiiraa sagalee na dhageessi? Jiru hin dhaga'amu. Ni dhageessaami? Hin dhaga'amu. Amiiraa eenyuti? Osoo hin dhaga'ama. Amiiraa eenyutiin jee? Ahmed. Amiiraa Muhammad? Ahmed. Okay. Hayyee islaamaanuu gara TV islaamaa bilbiltanii sagantaa teenya tan gaaffii fi deebisaa irratti hirmaachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Gaaffii fi deebisaan akka armaan gadii taati islaamaaniifuu carraa gaariin hawwa. Gaaffiin jalqabaa obboleettii teenya Amiiraa Ahmed Saawud Arabiyaa magaalaa Jiizaan irraa. Khadiijaan rasuula dura nama meeqa heerumte? Khadiijaan rasuula dura nama meeqa heerumte? Nama lama. Nama lama? Nama lama. Deebisaa biraan qabdu? Naan qabban. Okay, hayyee. Gaaffiin obboleessa keenya Abdulmalik Kadir biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Makkarraa Khadiijaan rasuula dura abbaa manaa meeqa qabdi? Nama meeqatti heerumtee turte? Lama? Deebisaa sirriiti tan dhumaa? Abdulmalik sagalee ta'e ol kaasii naa himii deebisaan ta'e maali? Lama heerumte rasuula dura alayhi salaatu nama lamatti heerumte isaan lamaan nama lama jedhanii dhugaa fi kijiba ta'uu booda adda hubanna. Inshaallah isin lamaanuu gara gaaffii lammaffaatittiin isin deebisa. Khadiijaan rasuula dura obboleettii teenya Amiiraa Ahmed Jiizaan Saawud Arabiyaa irraa rasuula dura ilmaan meeqa qabaachuu turte Khadiijaan? Abbaa manaa lama heerumte jettan abbootii manaa lameen sanirraa Khadiijaan ilmaan meeqa qabaachuu turte? Khadiijaan rasuula dura haadha ilmaan meeqaa turte? Ilmaan sadii. Ilmaan sadii jette? Ilmaan sadii isaaf. Amiiraan ilmaan sadii jette. Abdulmalik deebisaan ta'e maali? Deebisaan ta'e maali? Rasuula dura ilmaan meeqa deetteettani? Rasuula dura ilmaan tokko. Ilmoo takka qabdi rasuula dura? Ilmoo tokko qabdi? Okay. Amiiraan sadii jettee Abdulmalik takka jehee nama dhugaa harkatee booda waliin laalla. Gaafiin sadaffaa Khadiijaa yeroo rasuulaa wajjii wal fuudhanii walitti heerumanii heerumaa fi fuudhaaf heeruma san keessatti eenyutu jaalate? Rasuula moo Khadiijaatu jaalate? Eenyutu jaalate? Eenyutu jaalatee akka fuudhaa fi heerumni san gaggeeffamu godhe? Khadiijaadha moo Rasuula? Khadiija. Shari'aa Islaamaatiitti. Khadiija jaalatee. Itti qaxalu. Itti qaxalee. Khadiijaan jaalattee saahibatti ishii Nafiisaa kan jedhanii odeessitee akka ishiin deemtee ittiin tu
sani booda rasuula sallam jaalatanii ittiin heeruman. Shari'aa Islaamaatiitti dubartiinis dhiira jaalattee itti ergachuun ni jirtii jechuudha. Dira Khadiijaa jaalatee ishiin saahibatti ishiin ofiisaa wajjin haasa'itee kana booda ishiin rasuula sallam ittiin himtee isaan jaalataniif. Jazaakillaahu khayran baarakallahu fiik. Dhagaama ustaas. Mee ni ilaallaa yoo sirrii ta'ee fi sirrii hin taane Abdul Malik. Naam. yeroo rasuulaa fi khadiijaa wal fuudhan san khadiijaatu jaalate moo rasuulaatu jaalate jalqaba? Khadiijatu jaalate. khadiijaatu jaalate? okay khadiija isin lamaanuu khadiija jettan akkas jechuun gaa shari'aa islaamaa keessatti dubartiin dhiira jaalachuu ni dandeessi jechuudha. khadiija hayyee hanga ammaa tanatti gaafiilee sadeen isiniif dhiheesse keessaa isin lamaanuu gaafii sadeeniifuu deebisaa naa kennitanii jirtanii gaafiilee sadeenirraahuu isin lamaanuu gaafii akkan laalaa jirutti gaafii lama lama argattanii tanaafuu gaafii takka adda isin baasuudhaaf gaafii adda isin baasuudhaaf gaafii takka isin irratti ida'u dirqama natti taha. isin lamaanuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dura khadiijaan abbaa manaa lama qabdii jettanii turtanii abbaa manaa lameen khadiijaan rasuula dura itti heerumte san maqaalee isaanii naa himaa yoo dandeessan. Amiira namni khadiijaan rasuula dura ittiin heerumte lamaan san maqaaleen isaanii meeqa eenyu feenyu? والله أستاذ من بيك مغاساني أساس بيته عبد الملك هاي مقالة أبوتي منا خديجة لمن ورا الرسول دورة تيسي فوده ناهم أنا اللي بيكم أتلين هم بيته هاي أبو دوبين جواته هاي غافي دوماتي نسين غافت ده أوكي gaafii dhuma ilmaan okay amiiraan gaafii lammaffaa gaafatamtee khadiijaan rasuula dura ilmaan meeqa qabdii jennaan ilmaan sadii qabdii naan jette ilmaan sadeen san keessa maqaa isaanii naa himi. hin beektu? okay hayyee Abdulmalik ilmaan khadiijaan rasuula rabbii dura dhaltee turte keessaan tokko ilmoo takka qabdi jettee takkicha san maqaa naa himi. okay hin beektu ati sanis? والله نشوف هذا ما شاء الله هاي إسلامانو أدير الرسول تكانوا أبير جتنين أنا أروميا تك خيستي أدير الرسول ترى نما لما مكان هما أنا أستاذ إيه حمزة في أبو طالب حمزة في أبو طالب حمزة في أبو طالب حمزة أدير الرسولات بين نقامي ولقاته عبد الملك أيوة أدير الرسولات أنا ملا من مكادي أنا وجدت دائما اللي حمزة في أبو طالب رضي الله عنه هاي إسان أدير لما سنقف كبا هاي صديقو دا غافي نمدو رافت خصدفة أميرة أدير رسولة صدفاني بيتا هلو عبد الملك يس أيوة أميرة سجلت يعني دقيسي عبد الملك
adeera rasuula amiira sagalee na dhaga'u jirta dhaga'ama irra deebuun danda'a gaafii neetwoorkiin tee mummuru jirti sirriin nan dhageessu yeroo nu dura deemu jirti nama hedduu bilbilu jira pliis qaama qalbii na dhageeffadha adeera rasuula isin lamaanuu lama lama naa himtanii amiira yoo dandeesse sadii godhi abdul malik atillee yoo dandeesse sadii godhi wal qabdanii jirtan abeera rasuula sakandii shaniin sii kanna amiira takka lama sadii afur shan aliyyi jette hayyee abdul malik ati hoo aliyyi jettee xumurannee jira sakandii shanan ta'e dhumtee jirti amiiraa fixattee jirte galatoomi abdul malik amiiraa fixattee jirtaan jee jazaakillahu khairan عبد الملك أدير رسول سدفع سدفاني جعفر جعفر أدير ساتي علي اوكي هيا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم اسلامانو هدو غلطوما هرمانان كيسن هدو بريدو ترته warra wal qabee morkii jajjabduutu isin jidduutti godhame akka armaan gadii kanatti dhageeffadha obboleeyyan islaamaa gaafiif deebisaan marsaa lammaffaa tan warri bilbilee hirmaachaa ture obboleettii teenya amiira ahmed saawud arabiyaa magaalaa jiizaanii fi akkasuma obboleessa keenya abdulmalik kadiir biyya saawud arabiyaa magaalaa makkarraahi gaafiilee sadeen isaan gaafataman keessaa gaafiin jalqabaa khadiijaan rasuula dura nama meeqa heerumtee gaafii jettu turte deebisaan gaafii tanaa isaan lamaanuu arkatanii jiran khadiijaan rasuula dura nama lamatti heerumtee turte isaan lamaanuu irraa akhiramanii turanii jechu gaafiin lammaffaa isaan gaafataman rasuula dura khadiijaan ilmaan meeqa qabaachuu turtee tan jettu obboleettiin teenya amiiraan sadii jettee obboleessa keenya abdulmalik immoo tokko je'e isaan lamaanuu gaafii tanaa hin arkanne gaafii tanaaf deebisaan sirrii rasuulli khadiijaan rasuula dura ilmaan afur qabaachuu turtee jechu gaafiin sadaffaa rasuula moo khadiijaatu jaalatee walitti heerumanii jennaan isaan lamaanuu khadiijaa jaanii deebisanii khadiijaatu jaalatee amaanummaa isaa jaalatee dhuga dubbatummaa isaa jaalatee nama gaarii ta'uu isaa jaalatee manguddoo itti ergattee akkasaniin rasuulaa fi khadiijaa walitti dhufanii wal fuudhanii adeera rasuulaatiin je'ee gaafadhee isaan lamaanuu adeera rasuulaa sirritti himuu hin dandeenye abbootii manaa lameen khadiijaa akkasuma ilmaan irraa maqaa isaanii himaan jee isaan lameenuu himuu hin dandeenye garuu boodarra dhiifama warri bilbila irra jirtan isin keessummeessaan jiru gaafii duraatiif abbaa wal injifate adda baasu jira bilis yoo namni bilbila jiraate bilbila irra akka namni tokko hin seenne amiira gaafii gaafatamte keessaa gaafii sadii abbaa yahyaa yoo danda'amte hangaan gaafii tana fixu namni akka irratti hin seenne nu eegaa obboleeyyan keenya insha Allah isinitti hin dabarre gaafii deebisaa duraa haa fixnu nu obsa jazakumullahu khairan hanga haasawa asirraa fixnu akka hin dabarfamne insha Allah jazakumullahu hanga san nu gargaara obboleeyyan keenya gaafiilee lamaan sadeen isaan gaafataman keessaa gaafii lama marsaa jalqabaati irratti sirritti harkatan abbootii manaa khadiijaa lameen ni wallaalan ilmaan afuran khadiijaa rasuula dura qabaachaa turte himuu hin dandeenye obboleettiin teenya amiiraan dhumarratti immoo abuu lahab jettee turte obboleessa keenya immoo jaafarii fi aliyyi jaafarii fi aliyyiin adeerran rasuulaatii miti gaafii tanaa shan keessaa sadii argachuudhaan obboleettii teenya amiira ahmed jiizaan irraa injifattee jirti obboleessa keenya abdulmalik immoo gaafii tanaa lama shan irraa argachuudhaan hirmaannaa guddoo godhee jira isin lamaanuu ulfaadhaa galatooma baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayral jazaa wa ahsanallahu ilaykum assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu namni bilbila irra jirtan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
nama meeqa bilbila irra jira isin lamaanuu sagalee teessan isin dhaga'uun barbaada obboleettiin teenya jalqabe bilbilte tun maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilte hello Negama. maqaan kee eenyu ati ta dubbachaa jirtu eessarraa nuu bilbilte Makia Dubai ra. Hello. Makiya Dubai irraa hayyee obboleettii teenya ta lammaffaa ta amma heloo jechaa jirtu san maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilte Shamsiya Dubai ra. haya wal mari'attanii dhuftanii Anin beeku ninja. Shamsiyaa Dubai irraa Ajiba. Makiyaa fi Shamsiyaa Dubai irraa isin lamaanuu hedduu galatooma maqaan keessanillee yaayaan dhuma bakki isin irraa bilbiltanillee isin lamaanuu warra Dubai amma gaa wal dorgommiin Saawud Arabiyaa irraa gara Dubai marattee jirti gaafii fi deebisaan akka armaan gadii kana ta'a jalqaba irratti Makiyaan gaafadha namni deebisaa fi gaafii fi deebisaa tana naa deebisu Makiyaadha lammaffaa immoo Shamsiyaa isaan lamaan irraa Dubai irraa bilbilanii isin lamaanuu carraa gaariin isiniin jaha Makiyaa gaafiin jalqaba Khadiijaan ilmaan meeqa rasuulaaf deesse Makiyaa na dhageessa amma Ilmaan meeqa rasuulaa? deesse garaachiga gurra qabadhe iyyuu malee xiqqoo naa namne sagalee hanga rabbiin naa kanneen dubbadhe Makiyaa yoo na dhageesse Khadiijaan ilmaan meeqa rasuulaaf deesse Ilmaan rasuulaa torba ta'uun beekaa garuu eenyu akka jedhan hin beeku. anamma ilmaan rasuulaa bakka tokkotti hin gaafanne hangizee gaafatamtan deebisaa tiyya qofan deebisaa jazaakumullahu khairan ilmaan torba jette ilmaan torban keessaa Khadiijaan meeqa qabdi ayyee sirra laafisna Ilmaan sadii. ilmaan sadii Khadiijaarraa rasuulli qabaa jette obboleettiin teenya Makiyaan Shamsiyaa Dubai irraa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Khadiijaarraa ilmaan meeqa qaba walii galatti Ilmaan jaha qaban. Ilmaan jaha argatan Khadiijaarraa. ilmaan jaha Aywa. hedduudha boo hedduu maasha Allah hayyeeme akka sirrii taatee fi akka sirriin ta'in boodarra waliin laalla ammallee gaafii gara Makiyaatiitiin dabarsa ilmaan Khadiijaan ilmaan dhiiraa meeqa rasuularraa argatte Ilmaan lama. ilmaan dhiiraa lama Eh, ilmaan dhiiraa lama hayyee Shamsiyaa ilmaan dhiiraa meeqa Khadiijaan rasuularraa argatte hello Hello. Shamsiyaa Abet. biyya Dubai tana iimoon sirriitti hin daleeyduun sa'a ilmaan dhiiraa Khadiijaan meeqa rasuularraa argatte Lam. Wasadi wallahu alam. deebisaa dhumaa naa himi deebisaa dhumaa Sadi. Sadi. sadi hayyee gaafiin sadaffaa isin lamaaniifoo Makiyaa ni dhaga'ama. Khadiijaan ilmaan shamarranii meeqa rasuularraa argatte Lama. ilmaan shamarranii lama dhiirtinis lama shamarranis lama ilmaan sadii qabdii naan jette bara amma gizee yoo walirra lakkaa'an ilmaan afur ta'an siyaataa ta'e gaafii sadaffaa obboleettii teenya Shamsiyaa Dubai irraa Shamsiyaa rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam ilmaan shamarranii meeqa Khadiijaarraa qaba Sadi inni fakkaate garuu gaafinti yoo na nyaattele gaafii salphatu na nyaate akkasi qoobaadha. Hawaasni hordofaartan hundumtuyyuu. hayyee ilmaan meeqa ilmaan shamarranii meeqa Khadiijaarraa qaba rasuuli sallallahu alaihi wasallam Ilmaan shamarranii sadi dhiira sadi yookiin dhiira afurii fi shamarran lama. amma wal keessa huuchiste
shamarran meeqa qabaan jedhan amma shamarran meeqa khadiijaan rasuulaaf deesse Sadi. shamarran sadii okay hayyee isin lamaanuu gaafiilee sadeen gaafatamtan keessaa akka waraqaa irratti ilaalaa jirutti gaafii takka qofa sirritti argattanii isin lamaan adda baasuuf ilmaan dhiiraa rasuulaa maqaa isaanii naaf hima isin lamaanuu makkiyaa ilmaan dhiiraa rasuulaa maqaa isaanii naaf hima makkiyaan ilmaan rasuulaa maqaa isaanii jara dhiiraa qofa warri dhiiraa maqaan isaanii eenyu fe'een hello sakandii shanin siiqanna makkiyaa ilmaan dhiiraa rasuulli rabbii qaban maqaan isaanii eenyu takka lama sadii afur shan sakandii shanan tana keessatti hin deebine carraa dabarsinee jirra obboleettii teenya shamsiyaa ilmaan dhiiraa rasuulaa maqaa isaanii nu himi قاسم hayyee عبد الله hayyee إبراهيم صح واحد hayyee hayyee jazaakillaahu khayran baarakallahu fiik obboleeyyan islaamaa isin lamaanuu qaamaa qalbiin na dhageeffadha inshaa allah hanga jara lamaan kanarraa fixnu bilbilli biraa itti akkan seenne namni gaafiilee tana akka sirritti hubatu obboleeyyan kiyya gaafii fi deebisaa marsaa sadaffaati irratti warri hirmaate obboleettii teenya makkiyaa biyya dubaayii fi akkasuma shamsiyaa dubaayii irraa gaafii fi deebisaan isaaniif dhihaate jalqaba irratti gaafiin jalqabaa khadiijaan ilmaan meeqa rasuulaaf qabdii jechuun gaafataman obboleettiin teenya makkiyaan sadii jettee obboleettiin teenya shamsiyaan immoo jaha jettee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam ilmaan jaha khadiijaarraa qaban ilmaan jaha waliigalatti khadiijaarraa qaban ilmaan qaban keessaa ilmaan jaha khadiijaa wajjiini arkatanii jechuu obboleettii teenya makkiyaan sadii jettee dhabdee jirti obboleettii teenya shamsiyaan immoo jaha jechuun deebisaa tana sirritti deebiste gaafiin lammaffaa ilmaan dhiiraa meeqa khadiijaarraa arkatan gaafii jettuuf deebisaa obboleettiin teenya makkiyaan lama jechuudhaan deebistee obboleettiin teenya shamsiyaan sadii jechuudhaan deebistee gaafii fi deebisaa tana namni sirritti arkate makkiyaatu sirritti arkate rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam ilmaan dhiiraa lama qofa khadiijaarraa qaban gaafii sirritti yoo hubattan ilmaan dhiiraa waliigalatti meeqa qaban hin jenne khadiijaarraa ilmaan meeqa arkataniin jehe shamsiyaa akkaataa itti sirriitii jira garuu akka gaafii tana keessatti sirrii miti rasuulli waliigala ilmaan dhiiraa sadii qaba garuu khadiijaarraa ilmaan dhiiraa lama qofa qabaa jechuu ilmaan dhiiraa lama qofaatu khadiijaati na dhageeffadha qaamaa qalbiin dhageeffadha baarakallahu fiikum amma islamaanu dubbachuu hin dandeeysanii makkiyaa lama jechuudhaan deebistee obboleettiin teenya shamsiyaan immoo sadii jechuudhaan sirriin arkanne gaafii sadaffaa ammoo shamarran meeqa rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam khadiijaarraa qabaa jaamni gaafatamanii obboleettiin teenya makkiyaa lama jechuudhaan akkasuma obboleettiin teenya shamsiyaan sadii jette isaan lamaanuu hin arganne jechuu gaafii fi deebisaa sadeen gaafataman keessaa isaan lamaanuu takka takka sirriin argachuudhaanii xumuran gaafiilee sadeen eegas booda gaafiin afuraffaa ilmaan dhiiraa maqaa isaanii himaa jechuun makkiyaan ilmaan dhiiraa rasuula sallallahu alaihi wasallam natti himuu hin dandeenye obboleettiin teenya shamsiyaan immoo ilmaan dhiiraa lameen khadiijaatiin gaafadhee tokkoffaa kabiraatillee itti daatee himte gaafii deebisaa tana qabxii takka isiif kannina gaafiilee gaafataman keessaa obboleettiin teenya shamsiyaan gaafii afur keessaa lama argachuudhaan akkasuma makkiyaan gaafii afur keessaa takka sirriin argachuudhaan gaafii deebisaan xumuramtee jirti shamsiyaan lama argachuudhaan injifattee baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayral jazaa wa ahsanallahu ilaykum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وبلغن كي يقاف في ديبسان قويا الراتف كبني قرر أماتي تي ديما جرتي شرات أمورا يو نما لما بلبلو جراتي نما لما خيسم ميسيني قرر أموراتي تي دبرا سلاني أسريت اللين نبرا قيا جرا أكسيتي كوبا بارك الله فيكم إن شاء الله نمني قاف في ديبسات هنرتي هرماتو خلط أمورا يو أركمي يسلمين كيسم ميسوران gara gaafii deebisaa teenya guyyaa irraa goola buttee alla yoo wal jala dhuftan immoo murna lama keessummeessuu ni dandeenya gaafii jaha waraqaa tiyyarra jira gaafiilee jaheen kana isin keessummeessuu ni danda'a jechuudha insha Allah. Aloo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Aloo. Hello. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nama tokko moo nama lama sararra jira sagalee shamarraniin dhagee namni biraa ka jirulleen assalaamu alaykum jechuun naa deebisi wa alaykum salaam. Hello. Hello. namni dhiiraa sagaleen ta'e ka dhaga'u san maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilta? Maqaan kiyya Haaji Burree Suud Arabiyaa magaalaa Tabuk. Haaji Burree baga nagayaan dhufte Burree ayyee. obboleettii teenya ta shamarraa maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilta? Mabruuka. Ayyee eessarraa bilbilta? Suud Arabiyaa. Eessa magaalaa tamirraa? Jidda. Jidda islaamanuu baga nagayaan gara TV islaamaa gaaffii deebisaa tanarratti hirmaachuuf bilbiltanii gaaffii deebisaan keessan akka armaan gadii kana tahaa carraa gaarii baarakallahu fiikum. Jalqaba irratti mabruuka. Ni dhageessaa? Ni dhagaa. Hayyee maqaa ijoollee rasuulaa tan dhiiraa tan Khadiija. maqaa ijoollee rasuulaa tan dhiiraa tan inni Khadiija qofarraa arkate nuu himi. Abdallah. Hayyee. Ibrahim. Hayyee. Qaasim. Khadiija irraa isaan sadeenuu? Hayyee jazakillahu khayran. Akkasii baarakallahu fiik. Akka sirrii fi sirriin ta'in booda walitti deebina. Haaji Burree Saudi Arabiyaa Tabuuk irraa gaafuma wal fakkaataatiif deebisaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ilmaan meeqa Khadiijaa irraa qaba ilmaan dhiiraa san maqaa isaanii nuu himi. Ijoollee dhiirotti himaa? Ijoollee dhiiraa. Abdallaa fi Qaasim. Abdallaa fi Qaasim. Ayyee galatooma jazaakumullahu khayran obboleettii teenya sagalee biraatiin si biraa dhagaya hanga dandeessatti inshaallah sagalee biraa if biraa dhabamsiisa gaaffii deebisaa nama hedduutu isin dhageeffachuu jira. Mabruuka. Please gaaffii deebisaa malee sagalee biraa akkaan hin dhageenye hanga san nu gargaarii jazaakillahu khayran. Gaaffii lammaffaa Haaji Burreen gaafadha amma. Haaji Burree maqaa ijoollee shamarranii nu tarreessime. Maqaa ijoollee shamarranii Faatimaa irratti qoran eegale garuu. Hayyee. Ummu Kulsum. Hayyee. Ruqiyya. Sadeen kana? Nam sadii gaa nama afuri. Nam sadii moo nama afuri? Afuri. Hayyee afur jee. Mee mabruukaa waan jettu laalla obboleessi keenya Haaji Burreen ilmaan rasuulaa shamarranii 5 Khadiijaa irraa isaan arkatan jedhanii jazakallahu khayran Haaji Burree obboleettii teenya mabruuka dabara mabruukaa ilmaan shamarranii kan rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa irraa arkatan maqaan isaanii eenyu? Ruqiyyaa. Hayya. Ummu Kulsum. Namaa siimu jiraasa? لا والله ما تمدرك. أبشر جزاك الله خيرا بارك الله فيك. قافي سدفة رسول ربي صلى الله عليه وسلم مبروكة.
قافين سدفا سيف ديبتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ilmaan amma maqaanaa xuuxan kana keessa abbaa eenyuun yaamamuu ture abbaa eenyu ja'amu yaamamuu ture rasuulli qaasim abbaa qaasim jaaniini eh an abbaa abdallaadis numaan dhageensaa abbaa ibraahimis numaan dhageensaa mee haaji burree waan jiru dhageeffannaa haaji burree رسول ربي صلى الله عليه وسلم إلمان إساني خم مكاناتو تنكنا خيسا أبا أين يجأمو يا ممتره كن ينسى والله قابلت إن أنا تيجي قاسم من جعان لين يولي ساكن سانكم نقاسم لا دي تكيس سكرو تسرت بيتو ما سرت تيادي نايم توكل على الله توكل على الله سرت تيادي أبا أين يجأمو يا ممتره حاجي بري لا شنو من إيه قاسم جتة نمان جمالي دان نصيب ستة نصيب ستة هيا جزاك الله خيرا خنومان جاري في الرام مغربي هيا جزاك الله خيرا بارك الله فيك obboleeyyan keenya gaafii fi deebisaa marsaa afuraffaati irratti warri waliin dorgomaa ture Haaji Burree Saawud Arabiyaa magaalaa Tabuuk akkasuma Mabruuka Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddarraa gaafii deebisaan bareeduun isaan jidduutti godhamtee turte gaafiileen isaanii wanni isaan ilaallatu ilmaan rasuulaati ilaallati jechuudha. Gaafii jalqaba irratti gaafataman gaafiin isaanii maqaa ijoollee rasuulaa tan dhiiraa tan Khadiijaa irraa arkatan himii jetti. obboleessa keenya Haaji Burreen Abdallaa fi Qaasim jechuudhaan deebise obboleettiin teenya immoo ilmaan sadii Abdullah Ibraahimii fi Qaasim jechuudhaan deebiste obboleettii teenya Mabruukaa dhiifama wanti ati jette dhuga garuu ilmaan sadeenuu rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa irraan arkanne ilmi tokko kan haadha biraatii tanaafuu obboleessa keenya Haaji Burreetu nama lama qofa maqaa tuqee arkatee jechuudha. Ijoolleen dhiiraa ta rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa irraa arkate nama lama qofa obboleettiin teenya Mabruukaan nama sadii himte akkasitti wal bira dabartee tanaafi gaafii deebisaa qaamaa qalbiin dhageeffadhaahi isiniin jaha. Gaafiin lammaffaa isaan gaafataman gaafii jalqabaa Haaji Burreen arkate Mabruukaan maqaa tokko ziyaadaa fiddee dhabde maqaan isiin himte sadeenuu sirri garuu maqaa tokko ziyaadaa fiddee akkasitti dhabdee jechuudha. Jazaakumullahu khayran. Gaafiin lammaffaa maqaa ijoollee shamarranii himi ijoollee shamarranii isaan lamaanuu maqaa afur natti himanii maqaan ijoollee shamarranii obboleessa keenya Haaji Burreen Faaximaa Ummu Kulthum Ruqayyaa Zaynab jee akkasuma obboleettiin teenya Mabruukaa Saa'ud Arabiyaa magaalaa Jiddarraa Ruqayyaa Ummu Kulthum Zaynabii fi Faaximaa jettee turte isaan lamaanuu maqaalee afuran sirriitti yaamuun arkatanii jiranii wal duraa duuba isinin gaafanne san immoo isinin dirqu gaafa fuulduraa yoo rabbiin jee ilmaan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam jalqabarraa hangafarraa ilaa quxxusutti naa himtanii jechuu gaafa itti dhufne. Gaafiin sadaffaatii fi tan dhumaa tan obboleeyyan keenya lamaaniif dhihaatte rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ilmaan amma maqaa yaamne kana keessa abbaa eenyu jahamuun yaamamuu ture jennee gaafanne obboleettiin teenya Mabruukaan Qaasim Abul Qaasim jechuun deebiste akkasuma Haaji Burreen sirriitti illee beeku baattu ittiin nabsiibsadhaa Qaasimii jehee deebise isin lamaanuu arkattan baarakallahu fiikum isin lamaanuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maqaan kunyaansaa takkaanuu maqaan qosaasaa Abul Qaasim akkuma anis abbaa Maarree abbaa Mahammad abbaa Ahmad abbaa Jamaal abbaa Maarree abbaa Maariyyoo jansan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam kunyaan isaa Abul Qaasim abbaa Qaasim ilmi isaa kan dhiiraa kan hangafaa Qaasim waan ta'eef rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maqaa saniin abbaan isaa maqaa ilma isaa sanii yaamamaa jechuudha. Gaafii fi deebisaa gaggeeffamte keessatti obboleessi keenya Haaji Burreen gaafiilee sadeen gaafatamte sadeenuu argachuudhaan obboleettiin teenya gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa takka qofa tirfii godhuun sanuu tirfii godhuunis nama dhabsiisisti obboleettii teenya Mabruukaa gaafii lama sirriitti argachuudhaan Haaji Burreen arrallee akkuma torbaan dabree marsaa lammaffaatiif injifatee jira isin lamaanuu baga TV Islaamaatti irratti hirmaattanii bilbiltanii hirmaattan jazakumullahu khayran barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
insha Allah obboleeyyan islaamaa gara marsaa dhumaatti dabarra yoo namni sararra jiraatu jiraate nama lama keessummeessine nutilleen gara salaata keenyaa dabarra gaafiin sa'a sagantaan teenya eegalte sa'a takkallee taatu insha Allah gaafiileen qopheeffadhe tana taxumuraa xumureetti adda baana insha Allah. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نما ميكان نما تقوقفان سجل سر دقيق جرا نمني لما فات اللي السلام عليكم في تكا وعليكم السلام ننجي. هلو. نمني لما نوني دقيقة. أنا دقيقة. أنا مقدمة. namni lama faatoo isin lamaanuu ni jirtanii hayyee mee takka isin lamaanuu sagalee shamarraniitiin dhagaya maqaa keessan naa himame maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan gaafa walit dhuftan dhaabbadhaan isin hin jira. Okey. Ummu Huzaifa jedhama Saudi Arabiyaa magaalaa Taayif. Ummu Huzaifa Saudi Arabiyaa Taayif irraa. Aye, obboleettii teenya tan lammaffaa maqaan kee eenyu? Eessarraa nu bilbilte? Magaalaa Jazaanirra. Maqaan kee eenyu? Maqaa keetuu naan himne bakka eenyus? Faatimaadha? Faatimaa. Faatimaa sirri dhageeffadhu gaayyee sagaluma teetiinis si beeke. Faatimaa Jiizaanii? هيا وري جيزاني سدومات الربع ما شاء الله إسلامانو سجلت يسرنا دقيقة سنة أكن ندرره إن شاء الله. فاطمة نعم دقيقة تنجرة هيا خجيزة دبادو سنجة دبادو إن شاء الله كا والإنترسيسنه بارك الله فيك. أم هزيفة سعود عربية مقالات عيفيفي أكسم فاطمة سعود عربية مقالات جيزان الرئيس لما نكون قيسموتا سجنتاتنا ورين يرو هدو بالبلون هرماتاتوري ورين قرآن الرئيس أكسمت هرماتاجرو. جزاكم الله بقى نجي أنجر تي في إسلام بالبلتاني إسنين جنة إسلاماني فو شرا غاري. أم هزيفة قافين جلكبا سيفي قافين جلكبا أم هزيفة قافين جلكبا أكيجتو ilmi rasuulaa kan torbaffaa maqaan isaa eenyu? ilmi rasuulaa kan torbaffaa maqaan isaa eenyu? qaasimi. hayyada fidee bisigaa daqiiqaa sakandii 5 qofa si kanna. إبراهيم. أما أديه قافي تنا أكيسني قلتوف علمي ديرا ilmaan rasuulaa hunda keeysaa tokko haati isaa Khadiijaa hin tahin eenyu? Abdallaadha. Na Faaximaa sin gaafanne Abdallaa jettee Ummu Huzeyfaan Abdallaa hayyee Faaximaa. نعم. ilmi rasuulaa kan Khadiijaa ala arkatan eenyu? إبراهيم. shamarree isaa taatu dhiiraa isaa taatu Ibraahimi. كان خديجان على جتن أستاذ. إبراهيم. إبراهيم هيه جزاكم الله خيرا إنسان أم زيفان عبد الله جتة فاطمة إبراهيم جتة خسري بودرة ولله لا فاطمة قافي لما فاطمة قافدة فاطمة نعم. قافي لما سيف ديمتي قافي لما أكيد يا فاطمة تينيا مكان هذا ilma amma naa himtee kun een haati manaa rasuulaa akka warra dhageeffachaa jiruufillee adda baatu haati manaa rasuulaa tan Khadiijaan ala rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam fuudhee ilmaa irraa arkate maqaan isii eenyu? مريم قبطية. مريم جتة؟ مريم قبطية جتة مريم قبطية يا إلهي. هذا إبراهيم نقافة تاني.
ani maqaa Ibraahimii fi haadha mana rasuulaa tan ilma rasuulaaf deeyse ilmi san kafadhe haa tahu khadiijaan ala haati mana rasuulaa keessaa tan ilmoo rasuulaaf deeyse maqaan si eenyu مريم قطية. مريم قبطية جتة هي أم هزيفة. هلو هلو اوكي أم هزيفة. أم هزيفة أنا دقيسة أي فاطمة سجلتي يعني دقيسة saahibateeti si biraa bahee ture akkasumatti nu obsi namni biraasitti haa dabalamu huzayfaa bilbilli isii ni bahee waan baateef hin beeyne inshaallah namni bilbila yoo jiraate obboleettii teenya faaximaa irratti akka dabalamtan obboleettii teenya faaximaa wajjin akka dammaramtan isin gaafanna gaafa dammaramtan gaafii isin irra deebi'ee gaafii isin gaafadha inshaallah jazakumullahu khairan. Okay, hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello Ustaz Ahmad. Nama seene amma taseente tana maqaan kee eenyu eessarraa nu bilbilte? Liina Ibrahim Saudi Arabiyaa. Eenyu jettee sagalee ol fudhi ukhti hin sodaatin abshir. Liina Ibrahim jedhama Saudi Arabiyaa. Naaliin jette? Liina Ibrahim. If duuba naa himu jirta Liina. Magaalaa tamirraa? Saudi Arabiyaa Riyaad irraa. Riyaad hayyee Liina obboleettiin teenya tasi dura jirtu gaafii lama gaafatamtee gaafii lama si gaafadheetiin gaafii sadaffaa walitti isin gadhiisa mee yoo qaama qalbiin dhageeffachuu jirte Liina na dhageessaami? Gaafiin duraa sii qabu ilmaan rasuulaa keessaa kan haati isaa Khadiijaan tahin maqaan isaa eenyu? Ka haadha biraati irraa dhalate? Ibrahim. Ibrahim jette? Deebisaa dhumaati ka biraan qabdu Ibrahim moo qofa? Ibrahimi? Ibrahim. Hayyee gaafii lammaffaan sii qaba obboleettii teenya Liina Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa. Gaafii lammaffaan an sii qabu akka jettu Khadiijaa ala haati mana rasuulaa tan inni ilmoo irraa arkate maqaan isii eenyu? Maariyaadha garuu jaartii isaadha warra isaatiin itti gabbistidha malee. Maariyaa jettee? Maariyaa. Maariyaa eenyuti? Beena ustaas garuu gabrittii ta'uu isii beeka malee Maariyaa nama isaatiin. Hayyee jazaakillahu khairan haadhuma ilmoo isaa kan Khadiijaan ala dhalatee sani haadha manaatis haa taatu gabraas haa taatu hayyee gaafii sadaffaan Faaximaa gaafiin sadaffaan teeti haati Khadiijaan ala rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam ilmoo deesse san warra biyya tamiiti? Warra biyya Gibsi yookaan Masrii akka inni amma duraan Gibsi jedhan turanis. Masrii jette? Hayyee rasuulli Masrii wajjin soddummaa ni qabaansa hayyee dhageenya irra. Liina. Namni rasuulaaf Khadiijaan ala ilmaan dehee maqaa isii himtee jirta nama biyya tamiiti? Habashaan fakkaata yeroo nasiib. Habashaadha? Habasha hayyee Habasha jazaakumullahu khairan. بارك الله فيك. اوكي
ayyee inshaallah isin lamaanuu akka armaan gadii kanatti waan deebistan saniif deebisaa dhageeffadhaa inshaallah isin xumurattan amma taraan tiyya isin irratti xumuraa dhageeffadhaa obboleeyyan islaamaa daawwattoota TV islaamaa kan sagantaa wal dorgommii gaafii fi deebisaa islaamaa hordofaa jirtan tun sagantaa teessan torbaanitti isin dhiyaattu sagantaa gaafii fi deebii wal dorgommii islaamaati wal dorgommiin islaamaa sa'aa takkaa fi wahiif deemu jirti obboleeyyan keenya wal dura duubaan namni hanga 10 takka bilbilee irratti hirmaatee jira lama lamatti jechuun murni 5 hanga ammaa irra bilbilee jira murna 5ffaa kanarraa warri nuu bilbilee obboleettii teenya Liina Ibrahim Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi akkasuma Faaximaa Saawud Arabiyaa magaalaa Jiizaan irra bilbiluun hirmaachaa turan gaafii fi deebisaan isaan gaafataman harka armaan gadii kana ta'a gaafiin jalqaba obboleeyyan lamaan keenya kun gaafataman ilmi isaa kan torbaffaa yookaan ilmi rasuula sallallahu alayhi wasallam kan Khadiijaan ala haadha manaa biraatirraa dhalate nama biraatirraa dhalate maqaan isaa eenyu jennee turre Huzeyfaa reefun tana Abdallaa jettee Liinaan isii booda dhuftee Ibrahim jettee Faaximaan illeen Ibrahim jechuudhaan deebistee isin lamaanuu maashaallah tabaarakallah ilmi rasuula kan dhumaa kan Khadiijaan ala nama biraatirraa inni arkate maqaan isaa Ibraahimii jechuu namni haati Ibraahim maqaan isii eenyu jechuun gaafadhe obboleettiin teenya Liinaan Maariyaa jettee deebiste obboleettiin teenya immoo Faaximaan Saawud Arabiyaa magaalaa Jiizaanirraa Maryam Qibxiyyaa jettee deebiste gaafii tana isaan lamaanuu cina cinaa kanninaaf or takka takka illee yoo kannineef isaan lamaanuu akka arkatanii fakkaatti Maariyaa jette obboleettiin teenya maqaa abbaa ittiin guunne maqaan sirrii Maariyat al-Qibxiyyaa Maariyatul Qibxiyyaa jedhamti jechuun haati Ibraahim obboleettiin teenya Faaximaan Maryam Qibxiyyaa jettee Maryamii fi Maariyaan waluma dhufaa tanaafuu yooniin cina cinaa isinii kannillee Liinaan maqaa abbaa sirriitti hin himne isin lamaaniifuu cina cinaa yoon isinii kanna akkasuma malee adda bahuu hin dandeessanii isin lamaaniifuu cina cinaan isinii kanna akkasuma obboleettiin teenya gaafii sadaffaa gaafatamaniif Maariyatul Qibxiyyaan warra biyya tamiitii ja'amanii gaafataman isaan lamaanuu obboleettiin teenya Liinaan biyya Habashaa jettee obboleettiin teenya Faaximaan immoo Masrii jechuun deebistee Maariyatul Qibxiyyaan rasuulli soddaa warra Masriiti Maariyatul Qibxiyyaan haati Ibraahim warra Masriiti jechuudha warra Masriiti soddummaa rasuulaa warri Masriitis akkasitti rasuulaa wajjin soddummaa qabanii jechuudha tanaaf obboleettiin teenya Liinaan boodarrallee hirmaattu gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa gaafii lama sirritti deebisuudhaan obboleettiin teenya Faaximaan immoo gaafii sadeenuu sirritti deebisuudhaan injifattee jirti isin lamaanuu hirmaannaa keessaniif galatooma baarakallahu fiikum وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم والفادة قالتوما بارك الله فيكم أكسي أبليان كي يا خي إسلاما ورين هنگا أما سجنتا غافي ديبسا إسلاما تكانو والدرقومي برنوت إسلاما ترتي هرماچا ترتن ورين هنگا أما بالبلون إرتي هرماچا ترتن هدو قالتوما جزان كي سنجنتا هذا تو أكسو ورين أجيفچا كومنتي إرتي غافي ديبسا تنا إرتي هرماتي ديبسا تري هندنو والفادة قالتوما كومنتي إرتي ديبسون قراء أنا اللي تاتو قرو bakka bilbilee deebisuu dhabnu asumarratti haa yaallu jettanii warri yaalaa turtanilleen hedduu ulfaadha namoonni hedduun gaafiilee tanaaf deebisaa hedduu koomentii irratti kannaa ture koomentii teessanis arkaa jirra hedduu ulfaadha sagantaa tana jaalattanii jalqabarraa taatanii hanga xumuraatitti hordofuu keessaniif hirmaannaa keessaniif rabbi subhaanahu wa ta'aalaa miizaana hasanaa keessa isinii haa kaayu maaliif jennaan ergama aalamaa jaalalloo uumaa ilma namaa jaalalloo rabbii rabbiin ilma namaa hundarra caalchisee isa jaalatu caalchisee isa uummatee sanirraahi wal barsiisu jira jechuudha obboleeyyan keenya warri hanga ammaa nu daawwachaa turtan hedduu galatooma TV'n islaamaa guyyaa har'aa sagantaalee hedduu qaba sagantaa tanatti aanuudhaan sagantaa qur'aanaatiin walitti deebina sagantaan dargaggoota har'aaf akka waan hin jirre fakkaatti
dhufanii jiran inshaallah warri sagantaa dargaggootaatiilleen duraan borutti waan dabarsan seenee sagantaa dargaggootaatiitu itti aana sagantaa dargaggootaa booda immoo anaan wajjin sagantaa quraanaatti wal arkina sagantaa quraanaa keessatti arra yoo rabbiin jedhe suuraa haareyaa fi ahkaama tajwiidaa haaree baranna ahkaamni arra guyyaa wajjin laallu ikhfaa wajjin laallaa jechuudha sagantaa quraanaa booda immoo obboleessi keenya Salaahuddin Haaji Aman sagantaa gaafii fi deebisaa akka isin amma irratti hirmaachaa jirtanii tana afaan ingiliffaatiin sa'a 8 irraa hanga sa'a 9 kan isinii dhiheessu taha itti aansee immoo galgala isin biraa salaata subihii booda sheekha keenya sheekh Anwar Yusuf Naayiroobii irraa obboleessa keenya Abdul Fattah Alwaan wajjin sagantaa fatwaa TV Islaamaatirraa isinii dhiheessan akkasuma obboleeyyan keenya dhaamsa keenya kadhumaatiis hin daganne TV'n Islaamaa kan isin hordoftanii waa irraa barachaa jirtan kun miila lamaan gad dhaabbatee kiraa manaa ifirraa kafalee akkasuma meeshaalee isa barbaachisu bitatee sagantaa tana fooyyeessee isiniin gahuudhaaf gargaarsa keessanitti haajamaa akka jiru torban dabrerraa eegallee beeksisa garagaraa isinii godhaa turuun keenya ni yaadatama insha Allah sagantaan gargaarsaa guyyaan isin taatu yoo rabbiin jehee Oktoobar guyyaa 13 biyya Ameerikaa magaalaa Minnesota kutaa Columbia Heights mana obboleessa keenya Latiifee 840 Columbia Heights A20 40th Avenue North East Columbia Heights warri Minnesota fi naannawaa jirtan wal arkitanii akka dhuftanii TV Islaamaa deeggartan akka bira dhaabbattan kabajaan isin gaafanna akkasuma warri biyya alaa jirtan yeroo gabaabaa keessatti biyyoota Saawud Arabiyaa, Dubaay, Kuwait, biyya Masrii, Suudaan akkasuma biyyoota Khaliijaa kana keessa facaatanii jirtan hundi keessanuu warra Qaxarirraa nu daawwachaa jirtan maamilloonni keenya kan addunyaarra jirtan hundi keessanuu yeroo gabaabdutti insha Allah namoota isin gumaacha xiqqaa taate riyaala tokkollee diinaara tokkollee maan taane TV Islaamaatiif biratti arjoomuu dandeessan qopheessinee isiniin eegaa jirra yeroo gabaabdutti bakka isaan jiraatanii fi bilbila isaanii akkaataa isin isaanitti qunnamtanii TV Islaamaatiif arjoomuu dandeessan haala mijjeessinee kan torbaan dhufu isinitti deebinu taana warreen hanga ammaa nu daawwachaa turtan galatooma waliin taanee TV Islaamaa kana bira dhaabbannee haa guddisnu waliin taanee da'waa Islaamaa tana mana nama hundaa haa naynu waliin taanee islaamummaa jijjiirree beekumsa islaamummaa addunyaa irratti haa facaasnu waliin taanee dhiibbaa miidiyaarraa amantii biraatiin nu godhamtu amantii islaamaa qulqulluu barsiisuudhaan amantiin islaamaa maal akka taate nageenya jaalalaa fi tokkummaa islaamummaa nama barsiistuu addunyatti haa agarsiisnuun isiniin jaha warreen hanga ammaa nu daawwachaa turtan hedduu galatooma hirmaannaan keessan akkanumatti itti haafuufu hanga sagantaa biraatiin torbaan dhufu wal arkinu arrallee walumatti deebina sagantaa tanaan garuu torbaan dhufu walitti deebina hanga deebinee wal arkinutti nagayaan tura هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بلوان هردوفتوتا تي في إسلاما akkuma gorsa as dura walii dhaamnetti ammallee waan bu'aa isin irraa fudhattan osoo karaa deemtan yeroo boqonnaa bakka teettan marattu bakka deemtan marattu halkan gizee maatii wajji jirtan ganama subii gizee maatii wajji jirtan gizee dalagaa fi iskuulaaf bobbaatan waan isin bu'aa diinii irraa fudhattan diqqoo ibsa gabaabaa tokko akka inshaa Allahu isin itti fayyadamtanii fi dhaamsa gabaabaa tokko asirratti aansee walii dabarsinaa dhaamsi suni TV Islaamaa.tv jettanii yoo isin seentanii duuba kitaabban sagaleen waraabame heddutu jira kitaabban tafsiiraa gama afaan oromootti sheekotiin gara garaa hiikan heddutu jira ulumaa'ii yookaan sheekotii afurii oltu tafsiirri bakka san irratti qophaa'ee jira guyyatti osoo ayaata shanillee taate kilikii xiqqoon irraa fayyadamaa obboloowwan rabbitu meeshaa kana nuu laaffise namni kitaaba hadiisaa feetan 40 nawawi irraa qabamee
haga ilaa sunanattu marru waraabamee jira tifayyadama kitaaba jala deema kitaaba aqiidaa yoo feetan waa'ee aqiidatti waan rarra'u usuulu salaasarraa qabee usuulu sittarraa qabee usuulu arba'arraa qabee sullamul wusuul irraa qabee kitaabban waraabamee ka aqiidalleen achi gubbaa jira irraa fayyadama akkasuma kitaaba lugaa nahwii yoo feetan waraabamee achi gubbaa jira irraa fayyadama siiraa nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu bareedduu yoo feetan waraabamee achi gubbaa jira irraa fayyadama akkasuma gorsa maatii mana keessatti maatiin tokko akkamiin wajji jiraata jechuu yoo baratuu feetan achi gubbatti waraabamee jira obboloowwan irraa fayyadama akkasuma ammallee karaa feesbuukatilleen hordoffii godhaa akkasuma karaa insha allahu waan kana jaalanne waan jedhullee insha allahu mooraalii bareedduu wanni itti jirtan tuni akkasin dhageeffatan akka wanni kun waan kheyrii tahee walin garru biyya biyya qubannaa bakka bakka adda fagoo jirra meeshatu walin nu dhuheesse maleehi insha allah gammachuu irraa qabna waan jedhamu ni'imaa isin gootan kheyrii tanarra jazaakumullahu khayran irraa gammanne irraa jaalanne waan jedhu san insha allah isin akeeksa akkasillee kennaa yaadallee yoo qabaatan insha allah fuulduraan karaa feesbuukitiin barreessaa yaadallee nuu kennaa isinirraa fudhannaa walii waan maraa qajeelchinaa walii waan maraa bareechinaa baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu